Wanti akka goota ta'anii dhalatuudha namatti tolu nama gammachiisu hin jiru. Goota ta'anii dhalatuun waan hedduu nama gammachiisu keessaa isa tokko. Goota taatee yoo dhalatte gootummaa jiraatte gaafa addunyaa kanarraa deemtus maqaan kee seenaan kee ni jiraata. Qabsaa'aan ni dhalatas ni du'a. Qabsoon garuu ittuma fufa. Qabsaa'aan ni du'a. Qabsoon itti fufa. Qabsoon dhiirri gadi dhaabde yoomillee hin kuftu. Qabsaa'ota hedduu Oromoon argatanii Oromoon dhaban keessaa artiist Nuhoo Goobanaa isa tokkoo fi isa duraati. Artiist Nuhoo Goobanaa hayyootaa fi qaroowwan Oromoon qaban keessaa kanneen qubaan lakkaa'aman kan addunyaa tanarratti gaafa jiran wanta ajaa'ibaa wanta seenaan hin daganne hojjetan keessaa artiist Nuhoo Goobanaa isa tokko. Ashama harka fuune ilmaan Oromoo eedila addunyaa tanarratti argamtan hundi keessan bakkuma jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaa isinaa dhaqqabuun isiniin jedha aan mootii miidiyaadha. Guyyaa har'aa oduu gaddaa oduu hedduu laphee namaa tuqu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana turaan affeerraa keenya yeroo hundaati. Eegaa akkuma beekamu artiist Nuhoo Goobanaa seenaa Oromoo keessatti qabsoo Oromoo keessatti wallee fi artii Oromoo keessatti wanti inni hin taphatin gaheen inni hin taphatin hin jiru. Haa ta'u malee artiist Nuhoo Goobanaa guyyaa har'aa du'aan addunyaa kanarraa dhabneeti jirra. Artiist Nuhoo Goobanaa gaafa jiru jiraate gaafa du'es nu faana akka jiru laphee ilmaan Oromoo hunda keessa akka jiraatu shakkiin tokkollee hin jiru. Oromoon artiistota bebbeekamoo ciccimoo fi seenaa garagaraa dalagan hedduudha qaban. Hedduu kanneen keessaa ammoo warroonni itti cichanii qabsoo Oromoo keessatti onnee isaanii dhayatanii artiidhaanis haa ta'u gara gootummaatiin cichanii dalagan keessaa artiist Nuhoo Goobanaa fi artiistonni muraasni kanneen qubaan lakkaa'aman maqaan dha'uu ni danda'ama. Kanneen keessaa artiist Nuhoo Goobanaa, Alii Birraa, Hacaaluu Hundeessaa, Eebbisaa Addunyaa fi kan kana fakkaatan maqaa dha'uun hedduu barbaachisaadha. Kanneen keessaa warroota Oromoon qaban warroota kabaja Oromoo biraa argachuun isaanii malee yeroo ta'an warroonni ammoo seenaa gurguddaa hojjetaati jiran kan gara fuulduraattis seenaa gurguddoo ni hojjetan jennee abdii irraa qabnu hedduutu jira. Haa ta'u malee guyyaa namni ni dhalata namni ni du'a. Jireenya isaa keessatti hanga lafa kanarra jiru seenaa dalagee yoo du'e seenaa dalagee yoo darbe garaa nama nyaatu nama gammachiisa. Ittiin boonta onnee dhaatteeti ittiin dhaadatta. Seenaa guddaa irratti galmeessitee onnee sabaa keessatti galmaa'ee akka jiraatu goota. Ilmi namaa yeroo hedduu addunyaa kanarra jiraatu wantoota gadhee fi wantoota hedduu fokkisiisaa dalaganiiti addunyaa kanarraa gaafa dabranis maqaan isaanii biyyee jalatti dhokateeti awwaalamanii hafu. Garuu hayyoonni Oromoo gootawwan Oromoo jagnoonni Oromoon qabdu kan akka Nuhoo Goobanaa fi Hacaaluu Hundeessaa, Eebbisaa Addunyaa akkasumas warroonni akka Ismaayyoo Muusaa onnee saba Oromoo keessatti yoomillee ni jiraatu ammas jiraataati jiru. Ilmaan Oromoo guyyaa har'aa gaddi guddaan akka isaanitti dhaga'ame Oromoon addunyaa tanarra jiru hundi gaddi guddaan onnee isaanii akka cabse wanti shakkii namatti horu tokkollee hin jiru. Hundi keenya gaddineeti jirra onneen keenya cabeeti jira. Haa ta'u malee onneen keenya cabuu daran wanta isaan dalagan seenaa isaan kaleessa dalaganii darban san yaadachuun hedduu barbaachisaadha. Artiistonni Oromoo warroonni sodaa tokko malee cabanii cichanii dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isaanii itti cabsanii qabsoo ilmaan Oromootiif Oromoo bilisoomsuuf Oromoo beeksisuudhaaf aadaan Oromoo akka bahu afaan Oromoo akka saboota biraatti akka mul'atu ifaajee guddaa godhanii ifaajee ammas dalagaati jiru. Ifaajeewwan isaanii kana galmaan ga'uudhaaf qabsaa'onni Oromoo keessattuu artiistonni wantoota gadhagadhee irratti hirmaachuu irraa ufto'atanii wanta seenaa qabu wanta boru maqaan keessan itti isin yaamsisu osoo daladanii qabsoon Oromoo gara fuulduraatti cimee itti fufa jedheen amanama. Qabsaa'onni Oromoodhaa kanneen akka Nuhoo Goobanaa, Hacaaluu Hundeessaa, Eebbisaa Addunyaa fi kan kana fakkaatan wallee Oromoo keessatti aadaa fi sirna Oromoon qabu hunda hanga gadaa irraa eegalee wantoota Oromoon qaban kun aadaa kiyya kun seenaa kiyya
kun afaan kiyya jedhee Oromoon itti amanu daangarraa hanga daangaatti bahaa dhihaan kaabaa kibbatti itti cichanii sodaa tokko malee irratti hojjechaati turan. Gaafa afaan Oromoo reediyoo cabsa, afaan Oromoo sirbaaf hin malle, afaan Oromoo afaanii miti, afaan Oromoo afaan simbiraati. Oromoon bahaara keessaa bahe, Oromoon Taanzaaniyaa irraa dhufe yookaan bakka biraatii bahe jedhanii diinni Oromoo irratti duulaa ture. Qabsaa'onni akka Nuhoo Goobanaa, Alii Birraa, Umaru Suleeman, Halloo Daawwee fi kanneen kana fakkaatan garaa kutannoodhaan sodaa tokko malee bayanii afaan Oromootiin wallisaati turan. Kanneen maqaa dhaye malee kanneen amma maqaa dhayeen alatti qabsaa'onni Oromoo, artiistonni Oromoo, wallistoonni Oromoo kanneen afaan kana guddisuudhaaf, aadaa Oromoo guddisuudhaaf onnee isaanii dhayatanii sodaa tokko malee irratti hojjetaa turan kanneen diinaan lubbuun isaanii addunyaa kanarraa dhabames hedduutu jira. Isaanis seenaan haa yaadatu. Egaa yeroo wanta kana hunda jennu waan dabree fi kan amma gara fuulduraatti dhufus akka yaadannuufi qabsaa'onni keenya kanneen akka Nuhoo Goobanaa qabsoo cimaa, qabsoo onnee dhayannaadha, qabsoo ilmaan Oromoo onnee isaanii keessatti galmaa'ee hafu hojjetaniiti jiru. Ammas onnee ilmaan Oromoo keessaa yoomillee hin baane. Ilmi namaa ni dhalata ni du'a. Egaa guyyaa har'aa Nuhoo Goobanaa du'aan uf biraa dhabneeti jirra. Haa ta'u malee Nuhoon lubbuudhaan du'e malee seenaan isaa, hojiin isaa yoomillee ilmaan Oromoo wajjin jiraata. Ilmaan Oromoo eedla addunyaa tanarratti argamtan hojiiwwan ciccimoo akkanaa artiistoota hojjetan, wallistoota hojjetan, jegnootaa fi gootawwan Oromoo qophii onnee isaanii dhayatanii sabaaf jecha jiraatan umrii isaanii guutuu faayidaa tokkoon alatti, bu'aa tokkoon alatti ilmaan Oromootiif qabsaa'aa jiran kanniin turan kanniin bira dhaabbachuun, deeggaruun, maatiiwwan isaanii jajjabeessuun dirqama kenna. Gaafa namni dabre qofa namaaf boonnee cal'isuu duwwaa osoo hin taane nama sana maatii isarraa hafe ijoollee isaa jajjabeessuun akka isaanitti gaddi hin dhagahamne gochuun dirqama ilmaan Oromooti. Yoo nuti kana goone ilmaan Oromoo jegnawwan goggootawwan Oromoodhaaf hojjetan onnee isaanii dhawatanii sodaa tokko malee nuuf hojjetu. Aadaa fi afaan Oromoo, walleen Oromoo, artiin Oromoo kana daran dagaagee guddatee itti fufa. Kana gochuudhaaf ammoo Oromoon miliyoona 50 jennee afaaniin haasa'uu duwwaa osoo hin taane gadi buunee irratti hojjechuudha. Hojjannee argamuudha. Wanta nuti goone saniin ilmaan Oromoo warroonni dandeettii garagaraa qaban artiidhaan haa ta'u wantootuma garagaraatiin hanga lolatti haa ta'u warroonni dandeettii akkasii qaban haalaa fi yeroon mijaa'ee fi Oromoof qabsaan akka itti cichan gara fuulduraatti akka itti fufan taasisa. Kanaaf bakkuma jirrutti ilmaan Oromoo tokkummaadhaan kaanee wal cina dhaabannee tokkummaa afaanii osoo hin taane harkaan dalagiidhaan akshinaan itti seennee warroota akka Nuhoo Goobanaa, Hacaaluu Hundeessaa, Mustafaa fi warroota akka Ismaayoo Muusaa addunyaa kanarraa lubbuun isaanii boqate osoo Oromoof hojjetan, osoo Oromoof dalagan, osoo Oromoof booyan, osoo tokkummaa jedhanii labsan lubbuun isaanii addunyaa kanarraa dabreef nuti warreen isaan irraa hafe warreen lubbuun jirru maatiiwwan isaanii cinaa dhaabbannee jajjabeessuun dirqama Oromummaa kennaati. Kanagaa sababa malee hin jenne wanti kana jedhuuf warroonni ammas hojjetaa jiran kan biyya keessaa roorroon garagaraa irra geeffamaa jiru kanneen mana hidhaa keessatti dararamaa jiran yoo nuti cinaa hin dhaabbanne gaafa akka carraa iddoo sanirraa buqqa'an abdii muratu jechuudha. Oromoo cinaa hin dhaabbatan jechaadha. Duubatti deebi'anii hojii isaanii hojjetu. Yoo nu cinaa dhaabbanne isaan jajjabeessine isaanis onnee isaanii dhayataniiti saba kanaaf hojjetu. Kana gochuudhaaf ammoo humni paawarii nu bira jira jechaadha. Artiist Nuhoo Goobanaa dhabnee lubbuudhaan boqatee jira. Rabbi jannataan isa haa gammachiisu. Warroota isarraa hafan maatiiwwan isaaniitiif jajjabina hawwa. Oromoo addunyaa tanarra argaman hundaaf jajjabina hawwa. Waaqayyo isaaf jannata haa laatu. An kan isin wajjin ture Mootii Miidiyaadha. Qophii biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Yeroo gaarii qabaadha. Bye bye.